Baay'ee harka buune hordoftoota YouTube channel Boonsaa Show baga jiraatanii har'a namoonni baay'een viidiyoo gabaabduu takka TikTok irra maxxansee maal taate naan jettanii guyyaa san bilbila kana harkaan qabachuu hin danda'u ture isinii deebisuu hin dandeenye walumaa galatti har'a gabaabsee viidiyoo takka akka namoota saniif deebisaa taate namoota biyya ormaa keessaas ta'e biyya ofii keessa yeroo hojjettan of eeggannoo akka gootan gorsa akka isiniif ta'u viidiyoo gabaabduu takka isiniif hojjedhee dhufeen jira. Akka dhumaatti viidiyoo tana dhaggeeffattanii yoo isinitti tolte laayik sheer gochuun waliif qoodaan isiniin jaa hundumaafuu baga nagaa taatan baga jiraattan bakka jirtanitti nagaan isiniif haa baay'atuun isiniin jaa. Namoonni maal taate naan jettan bakka hojiitti ture bakka hojiitti hojii halkan hojjennaa hojii halkan hojjennu san bakka warshaa wayiiti filiina fuluuka maal jaalina afaan arabaati afaan oromooti waan jaalin beeku waan sanii waan suuraa asirratti isiniif himmatu sabootanii argitu waan sana soo hojjennu halkan tireellaa yaaniin konkolaataa feenaa gurguddaa dheeraa kanarratti feenaa osoo hammilaa jirru osoo fe'aa jirru waan san erga fe'anii booda sadarkaa takka lama sabba sadi wal gubbaa keenya san osoo wal gubbaa keenya fe'aa jirru achirratti ol gubbaa san ol ba'ee haada waraansillee qabattoo kana jechuudha tireellaa raggatiin kanaan gubbaarratti qabee fi kaartoona jala kaayee akka gatiidhaan sirreesse jee gubbatti osoo ol ba'aa jiru harkaan qabadhee bulukeeta tokkoffaarraa lammaffaarra utaaleetti lammaffaa sadaffaa qabadhee harkaan sadaffaa qabadhee harki sadaffaa na qabate kun lukoonni laafaa waan ta'eef harka jalaan ajjitee harka jalaan ajinnaan miilli lammaffaarra jirus xiqqoon irra jedhee jira waan ta'eef duraanuu tokkoffaarra dhaabbeetiin lammaffaarra jedhee sadaffaarratti utaaluuf yaalee tokkoffaarraa lammaffaa miilli kiyya ejjetee jira miilli kiyya achirra jilbaan tuqeetumaan sadaffaarra utaaluuf akkasi garaadha yeroon akkas jedhu harka koo jala filliini na jite jechuudha yeroo filliini harka koo jala na jitu sadaffaarraa lammaffaarraa is miilli kiyya na buqqee tokkoffaa kana xiqquma tuqeen sila akkaan achii bu'uun duuba kanaaniin boo ture duuba kana yoon bu'ee lubbuun kiyyaa ona naftu ture akka jarraatee tokkoffaa yeroon tuqu akkasitti garagaluu kiyya malee achii booda lafatti nuuf argee yeroo lafa bu'u harka kanaaniin bu'e jechuudha baay'inaan humni xiyya guddaan harka kanarra na buute harki kun na cabeeti naas buqqee kun ammoo na buqqee jechuudha ergaan humnaan bu'ee booda harki kun na cabe booda humni harkarratti humna guddoon harkarratti eegaan bu'ee harki na jalaa cabe booda afaan kanaan afaaniin illee dabalee fuulli kiyya kun illee xiqqoo akka waan na'ii ta'uu jira sirrii na jiru egaa fuulli kiyya kun sirrii miti jilbii kun illee xiqqoo na dhahamee walumaa galatti hanga ammaa bakki na dhahame harka afaan ilkee jilba kana jechuudha bakka sadeen tanaan ofirratti argee bakka biraatti tarii yeroo biraa yoo mul'achuu dandeessi ammaaf fanii ofirratti argee bakka sadeen tana jechuudha rabbiin na oolche lubbuu kiyyaa akkaan achirraa kuteenii fi akkaan itti bu'een silaa lubbuun kiyyaa naaf ture garuu lubbuu gaafa guyyaa rabbiin jee malee hin baatu rifeensi kun sirraan jedhu gaafa rabbi jee malee sinii galee kanaaf rabbiin lubbuu na baasee galata rabbii ogeessaas fiyyaame ogeessi harkana hidhee akka jarraatee biyya arabaa suudii kana ogeessi baay'een jiru gurbaa walloo tokko baay'ee nama jabaadha akkuma dhufee laalee asinni cabtee asinni buqqaate naan jee naaf himee ture jechuudha ogeessi dhufee harkaas na deebisee haa galatoomu ilma oromooti ogeessi namni waa beeku ogummaa qabu biyya hunda jiraachuun bareedaadha osoo ogeessi san jiraachuu baate manni hakamaa wanta akka namaaf hin godhu jechuudha manni hakamaa ilkee qofaaf hin dhaqe harka ammoo harka na cabee fi na buqqee ogeessa fiyyaameen jira ogeessi na deebisee amma haala gaarii irraan jira walumaa galatti waan hin jechuu barbaade yeroo hojjettan of eeggannaan baay'ee barbaachisaadha ani imma kan akkas na godhe jarjara kiyya jechuudha maaliif foortiliftiidhaan gubbaa baana ture jarjara irraa kan ka'e gubbaadhaa walqixxeessuu jirraan gubbuma saniin gubbatti dabarba jedheeti jechuudha jarjara saniin dafee sirreessinee hiinee fi haa deemu jedhe halkan irraa isaa sagalee fi cinatti kaniin kufee jechuudha rabbiin lubbuu kiyya na baasee miidhaan cimaan na dhangeenye harkinis na deebi'ee jira ilkeenis manni akkuma tiraqeen jira lafa yarra na jirti walumaa galatti rabbiin na baasee yeroo hojjettan shamarran keenya warri mana arbaa hojjettan of eeggannaan hojjedhaa akkasuma ijoolleen dhiiraa warri ala hojii hojjettanis of eeggannaa godha wanni akka fayyaa hin jirtu dhugaa dubbachuudhaan addunyaa tanarratti waan akka harka kanaa nama dhukkubaa hin argine jechuudha harka nama cabeef nama buqqee kan lubbuun waan asiin ba'uu deemtu na fakkaachaa ture jechuudha baay'ee nama dhukkuu baay'ee rabbi isin haa oolchu yeroo hojjettan of eeggannaan hojjedha nama fayyaa qabu hojjetee jijjiirama nama fayyaa qabu jijjiirama yaada nama fayyaa qabuutu jijjiirama guyyaa boruu yaada yoo fayyaa hin qabaanne jijjiirama boruu yaaduu hin dandeessu jireenya boruu yaaduu hin dandeessu isinii galee fayyaatu dursa fayyaa qabdaniif galata galchaa wanni fayyaa caale hin jirtu yeroo mara tan niks baardone tan dagatamuu hin qabne fayyaa rabbiin isiniif qabne daangaan qaba fayyaan qabeenya daangaan qabne
fayyaa hin dagatinaa hin tuffatinaa rabbiif galata galchaa fayyaa teessan itti boona waan feete yoo dhabdan fayyaa dagachuu hin qabdan waan fedhe waanuma addunyaa kanaa hundara dhabde fayyaatu si caala ani akka mataa kiyyaatti hojii adda addaa irra hirmaadheen jira hojii guyyaa hojjettee galgala qarshii si kafalan hojjedheen jira yoomiyaa jaan afaan arbaatiin guyyatti jechuudha hojii guyyatti hojjettee galgala yookaan ammoo sammuma isaa hojjettu sanitti galii dhuftu san abbaa hojiitiin adda qooddattan hojjedhee jira hojii immoo dhuunfaa kiyyaa guyyattis sa'aattis galii argadhu hojjedheen jira hojii ji'atti galii argadhuus hojjedhee jira hojii hundaa'u hojjechuu ni dandeessa garuu ammoo kan sirraa jijjiiramu hojii tana hojjette san hojjettee osoo hin taane yoo rabbiin ni jijjiiramta jee malee hin jijjiiramtu yeroo hunda gaafa hojii hojjetu san keessatti tasan caaltu barbaadda gaafa hojii san irra jirtu si galee maallaqni ati argattu lakkuma argattuun caalaa barbaadda malee lakkuma argattuun sirraa irrachaan deemtu sammuun ta'e baay'ee biisi taate hirrii barabda hanguma hojii argattu si galee kanaaf bakka jirtanitti hojiin xiqqoo hojiin tuffatin jiruu fi jireenya ofiin tuffatan jaan tuffatan sanumaa dhabanii jireenya keessan hin tuffatina fayyaa qabaannaan wanni fayyaa jaalan jiru fayyaa teessaniif galata galchuu hin dagatinaan isiniin jaa gorsa kiyya har'aa kana waan irra ga'ee wal qabatee isiniif dhiyeessuu barbaade kanuma fakkaataa viidiyoo kana caalaa isinitti hin dheereysu dhugaa dubbachuuf waan inni isinii dhaamu yeroo hunda wanni isin dagachuu hin qabne fayyaan qabeenya daangaa hin qabne dunyaan fayyaan nama ati jaalattu nama si jaalatu san hunda si caaltu fayyaan yoo fayyaa dhabde namni si bira hin jiru namni yeroof si gargaara namni yeroof si jaalata malee booda ammoo namni si jaalatu jiraachuu hin danda'u saniifuu immoo biyya namaa keessatti baay'ee rakkachuu dandeessa akka biyya ofiitti biyya ormaa warri jirtan biyya ormaatti rabbi balaa isin irra hin geessin fayyaa isin hin dhorkin fayyaa teessan yeroo hunda eeggachuu galateeffachuu waaqa hin dagatinaan isin hin jaa akka jarraa ta'ee bakka hojjennu san ijoollee naannoo keenyaa ijoollee wajjin hojjennu jirti ijoolleen oromoo jirti achumaa immoo tannatti dhiyaatan jechuu tan biyyaa jirti achi haa galatoomanii namni ofii baay'ee jiraachuun gaariidha akka dhuunfaatti nama dhabaaf hin rakkanne waan biyya ormaa nu goote malee namni ofii bakka hunda jiraachuun gaariidha akkuma nama haadha abbaa ofii bira jiru akkuma nama maatii bira jirutti waan hin fedhu hunda naa gochuudhaan waan barbaachisaa hunda uumaa yaadin si bira jiran jechuudhaan namoonni na jajjabeessan namoonni na bira jiran jiru kanaaf galatoomaa jechuun hin barbaada biyya ormaa keessatti rakkoo isinirra haa qabu wanni yeroo hunda galateeffachuu qabdan fayyaa ta'uu qaba fayyaa hin dagatina fayyaan qabeenya daangaa hin qabne burqa maddi isaa cita hin qabne jechuudha fayyaan faaya hunda caalu gaafa dhabdee beekta malee gaafa qabdu hin beektu waan biraa si mul'ata irraan tana fayyaa guutuu waan qabdu wanni biraa sitti mul'atin wanni biraa sitti hin dhaga'amin waan biraa yaaduun guddisin galata galchi fayyaa qabdu suuta jechuun hojjedhu suuta jechuun tarkaanfadhu fayyaa ta'e eeggadhu bakka hojjettu marattiin isin hin jaa galatoomaa warri bilbiltanii dandamattee rabbi si haa fayyisuu naan jettan hundi keessanuu galatoomaa warroonni qaamaan dhuftanii na dubbistanii jajjabaadhu abshir umaamine fayyitaa naan jettanii hamee natti oltan hundi keessanuu galatoomaa wanni akka nama qabaachuu nama boonsaan jiru namni dhugaa dubbachuudhaaf yoo dhukkubbiin sitti hammaate yoo dhukkubbiin garmalee si dhukkubu yoo biyya ormaa si dhagaamte namni si jajjabeessu namni si bira jiru namni dhufee si gaafatu kun hundinuu waa hunda si dagachiti jechuudha akka nama maatii ofii bira jiru rakkoo san hunda dagatteeti dhukkubbiin sitti fooyya'aa deema jechuudha kanaaf namni ofii wal bira dhaabbachuun baay'ee gaariidha nama rakkateetu beeka kanaaf rabbi isin rakkisiniin isin hin jaa viidiyoo kana har'aas maratiin gabaabsaa viidiyoo biraatiin hanga walitti deebinu yeroo gaarii qabaadha baay'ee rabbi fayyaa isin olkin fayyaan teessan bara baraan isin haa jiraattuun isin hin jaa waan viidiyoo kana daawwattaniif galatoomaa fayyaa ta'an isin jaa